Wantoota baay'ee nama gaddisiisanii fi onni nama cabsan akkasumas sheeka keenya sheeka jaalatamaa fi sheeka kabajamaa kan ta'e wallahi waan baay'ee tokko nama gaddisiisudha. Sababni isaallee duuti isaanii tasatti du'e shaahidummaan du'anii rabbiin jaannata firdoosin isaan haa gammachiisu jedha. Yeroo ammaa kana keessatti namni biyya taateen biyya keenya isan keessatti ta'aa jiru taatee irra ulfaataadha. Wantoonni uummanni kun nutti yaadan bichaa hin beeku jechuudha dhugaa dubbachuudhaaf baay'ee tokko kan na gaddisiise kan natti dhagamee dhugaa rabbii dubbachuudhaaf. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jirtu akkam nagaa keessanii fayyaa keessanii isinii jechaa anillee nagaa qabdu alhamdulillah galata rabbi. Akkam jirtu nagaa qabdu fayyaa qabdu akkuma beekamu viidiyoo keenya kana laayik godhaa sheer godhaa sabskiraayib godhaa. Wantoonni yeroo ammaa taateen yeroo ammaa kana ta'aa jiru wallahi waan onni nama cabsuudha. Sheeka keenya sheeka ulamaa'ii guddaa akkuma beekamu shaahidummaadhaan magaalaa Finfinnee keessatti ajjeefaman jechuudha. Namni isa ajjeesellee kun qabame jedha. Waan isaan ajjeesafamillee hin beekamu jechuudha. Wanni isaan sababa isaan sheeka kana itti ajjeesuu yaadaniif wanni isaan namatti yaadan wallahi yeroo ammaa kana keessatti dhugaa rabbii dubbachuudhaaf baay'ee tokko kan namatti dhagamu kan nama baay'ee namatti dhagama jechuudha. Irraa dubbachaa jiran garuu dubbataniif odoo hin taane namni kun dirqama qabamuu qabaadha. Wallaahi akkamitti namni bahee nagaan hin galle biyya san keessatti hayyuu maraa olomaa'ii maraa maaliif isaan nasbee sheekota keenya yookiin immoo dargaggeessa keenya yookiin immoo qeerroo keenya maaliif baasuuf yaalan akka nuti guddannu barbaadan jechuudha. Magaalaa Finfinnee keessatti yeroo ammaa kana wallaahi alhamdulillah rabbil aalamiin jechuun akka duraanitti irraa fooyya'insi ni jira dhugaa dubbachuuf yoo dhugaa dubbanne wayyaa miti fooyya'insi ni jira fooyya'insi jiru kanarratti isaan nu keessatti gad dhaabatanii nu keessatti gad akka nu keessa jira lafti kun lafa ani beeku wallaahi lazim jechuudha. Garuummoo akka odeeffannoon jirutti gurbaan qabame gurbaan maal ta'e jedhu wallaahi dubbiin kun otoo haasa'amuu otoo afaan bichaa ta'uu baatee na gammachiisa. Mootummaa wanna kana mootuu jechuudha. Silaa waan kana wayirra oolchuu qaba jechuudha. Dhugaatti har'a yoo sheekin keenya du'e boru hoo maaltu du'uuf deema boru hoo kamtu du'uuf deema boru hoo maaltu ta'uuf deema jedhame gaafa yaadamutti dhugaa rabbii dubbachuuf ani mootuyyuu wanni kun babal'achaa deema jechuudha. Namni hee jedhee gizee calle fiigee iyye tokko booda torbee lama torbee sadi booda hin callifama jechuudha. Maaliif nama kana duuba maaltu jira? Gurbaan kun maaliif ulumaa'ii kana ajjeese jedhamee yaadamuun dirqama jechuudha. Maal inni dhimmi waan kana maaltu duuba isaanii jira? Sababbiin ulumaa'ii kun ajjeefamuu danda'amiif maal rabbiin rahmata isaanii haa godhu rabbiin jaannata firdoosin isaan haa gammachiisu jedha. Wallahi dhuma takkatti baay'ee takkatti wallahi baay'ee tokko natti dhagamee wallahi yeroo viidiyoo isaanii argirratti jechuudha. Gadda laphee namaa cabsu wantoonni taate yeroo ammaa ta'amaa jiru biyyi keenya kun yoom guddattee akka biyya namaa nagaan baatee galte yoom akka biyya namaa keessatti bar sareen takkaa yoo duute gatii qabdi jechuudha. Garuu biyya keenya keessatti lubbuun namaa lubbuu saree hanqattee jirti jechuudha. Lubbuun namaa maaliif lubbuu saree hanqatte? Maaliif nageenyi dhabama? Dhuguma bakka mootummaan kun ani mootummaa kanarra illee galu wallaahi lazi garuu mootummaan kun otoo isa wallaahi lazi bar innuyyuu rakkataadha. Garuu ummata jechuudha kan wal miidhaa jiru. Ummata seeran beekanii akka itti baanii galan hin beekanii biyya isaanii nagaa taasisuun fedhanii ummanni akka nagaa ta'uun fedhu biitti sun akka nagaa ta'uun fedhu ajjeessaa maqa balleessii bari yeroo tokko meeqa qabaa laala mootummaa jenna malee nama jechuudha kan wal ijaaru ummata jechuudha kan biyya isaa guddisu mootummaa irrattuu jechuudha. Mee fakkeenyuma fudhadha biyya ambaa kana fakkeenyaaf biyyoonni guddatan kana keessatti poolisiin isaanillee poolisii seera qabeessa akka poolisii keenyatii miti dhugumatti yoo dubbanne poolisiin biyya keenyatii fi poolisiin biyya biraa garaagarummaa qaba. Poolisiin isaanillee xinqiqqoodhanii qaban jechuudha biyya isaanii eegan. Uummanni isaanillee biyya isaanii nyam godhatanii qaban sababii guddina barbaadan namni isaanii akka dhumuun barbaadan seera baratan seera beekan jechuudha. Akkamitti ilmi namaa akka lubbuun namaa akka qaalii taate beekan jechuudha. Isinii galee lubbuun ummata guutumatti jechuudha. Uummatuma Itoophiyaa san guutumatti takkittiin nageenyi nagaan bahee akka nagaan galu hin feetu jechuudha. Fakkeenyaaf Oromoo nagaan bahee galu Oromoon kun miskiina dhugumatti miskiina akirarraa jechuudha. Maaliif nagaan bahanii maaliif nagaan galanii jedha.
waluma jala shogo jechuudha. Waluma jala nama baasa. Sababiin isaanii nagaan barbaadan. Isaan wanni isaan barbaadan balaadha jechuudha. Yoo biitti xiqqishuu torbee takka yookiin bulee 15 takka nagaa taate kaasan girrigirri. Sababiin isaan kaasanii biyyattii nagaa godhuun barbaadan. Maqaa mootummaa balleessuu, maqaa namicha kanaa ajjeesuu barbaadan. Dhugumatti maqaa Abiyyi ajjeesuu barbaadan. Maaliif balleessii jechuudha. Anama duraan Abiyyi hin jaaladhu. Dhugaa rabbi garuu amma mootu gaafa laalee gaafa irra galchee laalu yoo kun asiin hin jedhu asiin harkaa hiikkata yoo asiin hin ijaara jedhu asiin harkaa bu'a. Kun hunduu deemee eessa dhufa? Mootummaarra dhufa. Yoo tokko du'e mootummaarra dhufa. Yaa jarana ka wal ijaaru ummata jechuudha. Ka wal ijaaru nageenya hin barbaanne ummata jechuudha. Amma olomaayin kun isheen kun maal balleesse? Maal nama siyaasaa tokko inni nama diinii rabbii ofii oofatu. Nama ummata isaa barsiifatu. Kana duuba hoo maaltu jira? Ka biraatu jira. Gurbaan kun akkitti ajjeesuu danda'a. Mallaqaan ajjeesuu danda'a. Amma fakkeenyaaf asuma salphaatti jechuun mallaqa jechuudha waan isa ajjeesisisu. Mallaqni lubbuu namaa uumaatti fakkaatu. Mallaqa argate biiliyeen argate taana. Amma sheeka kana ka ajjeese mallaqa xiqqaadhaan hin ajjeefne jechuudha. Namoonni keenya immoo yeroo tokkotti yeroo laalanitti namni jechuudha warroon akkan ustaazonni akkanaa kuni olumaa'onni akkanaa kuni maaf kophaa isaanii gabbaanii deeman? Maaliif nama godhanne? Kophaa isaanii maaliif gabbaanii deeman? Biyya keenya san keessatti otoo biyya guddatte taate biyya kaameraa qabdu odoo taate barii biyyi teenne sun biyya guddoo keessaa isii tokko ta'uu hin dandeetti. Garuu mootu waliigaltee dhabuu isiiti jechuudha. Amma fakkeenyaaf bakka biyyoota guddatti keessatti bakka handaaraa badhee agartanii kaameraa jira. Bakka namni bakka fakkeenyaaf akkam jedhee isinitti karaa dheeraa fakkeenyaaf biyyoota dabarfadhu keessatti biyyoota arga keessatti fakkeenyaaf Suudiin baay'ee guddatti jechuudha. Garuu karaa dheeraa biyyootuma kam keessattuu fakkeenya Suudii fudhuu, Bahariin fudhuu, Kuweet fudhuu, Dubaay fudhuu, Adeebii, Qaataar fudhuu, biyyoonni kamuu jechuudha. Lafa kamittuu kaameraatu jira. Kaameraa fakkeenyaaf yoo makiinaan dafee deemutu qabutu jira. Kuni biyya guddatte biyya akka amma biyya keenya san keessatti ishaaraan bakka bakkatti jira jechuudha. Dabarfatee malee biyya keenya san keessatti maalirra kun guddinni isii dhabuudha. Kun guddinni kadhamuun isii maanni inni kun maal? Namatu guddina wal dhooqa. Namatu biyya ofii cabsaa jira. Yoo asiin ijaarame asiin diigaa akka jiru ilma namaati malee mootummaan uummata tokko wallaahi mootummaan uummata irratti bira. Mootummaan seera ni baasa. Seera ni baasu san garuu namoonni dakana yoo hojiirran oolini an akka Abiyyiitti dhuguma dubbachuuf yaada harkaa fashalaa asiin harkaa asii yoo hin ijaara jedha harkaan harkaa diigama malee ni yaada namni kun akka biitti isaa guddattu ni yaada. Dhugumatti ni yaada. Dhugaa keessatti gaqqaba laala. Garuu hatta odoo jawaarillee taate dubbii keessatti gaqqaba hatta odoo jawaarillee aangoo ka qabaatu taate biyyattiin nagaan taate biyyi Itoophiyaa jedhamtu abaarii qabdi ni abaaramte dur abaaramte isin galee abaarii qabdi biyyi Itoophiyaa jedhamtu dimokiraasii jedhamuun argamtu jireenya isii keessattuu maaliif ree ummatatu walgalee afaan tokko ta'uun beenu ummatatu faallaa yaada isin galee sababa kanaan malee biyyi teenya sila biyya tokkoffaa irratti jettame kalaalamu jechuudha qabeenya ni qabdi. Buna ta'u achii ba'a, burtukaana ta'u achii ba'a, biyya alaatiin seenu, qamadii taatu qabdi, xaafii taatu qabdi, mishingaa ta'a. Amma mishingaan kun bargatii guddatti ilaalama biyya ambaa keessatti. Nama biyya keenya keessatti badiin tuffataa mishingaa isanii galee isa zangaala jedhamu san. Garuu immoo biyya ambaa keessatti gatii guddaatti ilaalama. Kabajama yaani jechuun yaani gara akka nama keenya amma namni tokko mishingaa baay'ee nyaatu isanii galee mishingaa nama gooyisaa maal jedha. Garuu biyya ambaatitti fayyadaman. Akka gaariitti biyya keenyattis ni fayyadamanii beeka. Garaagarummaa jira. Otoo qabeenya guddaa qabdu jechuudha. Biyyi keenya sun otoo qabeenya guddaa qabdu garuu wanni isin hin qabne. Gaazii nafanka. Dhiifama. Wallahi ni qorra kanaaf isin jechuu barbaade wallahi sheeka kennaa rabbi rahmata isaanii haa godhu rabbiin jaannata firdoosin isaan haa gammachiisu jenna kanarratti aansee mootuu wallahi wanni an dubbachuu barbaadu
yaa rabbi kiyya biyya teenya nagaa godhi jennee biyya keenyaaf nagaa kadhachuudha. Biyya keenya nuti illee akirra keenya acha waan ta'eef hamma yoomi biyya ambaa keessatti dhumna hamma yoomi biyya ambaa keessatti dogoggoruun keenya cidaalaaf yaani dadhabbii keenya aara baafanni keenya biyya keenya jechuudha. Fakkeenyaaf warroota biyyoota faranjii keessa jiranii eenyummaa biyya sanii qaba malee walla biyyoota arabaa keessa kan jiran isaan ammallee iddoon itti nu hara baafannu biyya keenya. Rabbiin biyya keenya nagaa nu haa taasisu. Rabbiin mootummaa kanallee ani wanta kan jedhu maaliif isarrillee hin galu garuu uummata keenya kana rabbi afaan walaa beeksisu. Saba kana san hin jedhina. Uummatuma guutuu kana uummatuma Itoophiyaa guutuu kana rabbiin afaan odoo isaan wal beekani nuti har'a wal beekna yaa jamaa nuti har'a wal beekna. Otoo jaalalli odoo jidduu keenya jibbaan jiraachuu baattee akkuma saba biyya faranjii kanatti amma biyya faranjii keessatti ati miti biyya wajjin ijaan kan hin jiru biyya arabaa keessatti hin jiru jechuudha. Biyya arabaa sun biyya saniin beekamti. Yoo Su'uudii ta'e Su'uud Arabiyaa jedhamee beekama. Jaalala waliif qaba. Garuu kun hoo Oromoo, Amaaraa, Tigiree, Silxee, Sumaalee, Walaayitaa. Okay. Kuni Sidaama. Kuni odoo walii galee. Otoo uummanni kun uummanni Itoophiyaa kun qofti odoo afaan tokko ta'e biyya guddina keessaa tokko faara jiru. Garuu waliigalteen hin jirtu uummata diigaa malee ijaarsa hin beeknu. Hundi isaaniitu hunduma kanan jedhuan Oromoo Amaaraa hin jedhu jechuudha. Jibbaan kan jiru uummata hunda keessa jira. Isuma uummatuma Itoophiyaa jedhamu san keessa jira jechuudha. Isin galee. Kanaaf viidiyoo kee laayik gochuu, sheer gochuu, sabskiraayib gochuu akka hin dagannee. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh. Hamma viidiyoo biraatiin walitti deebinutti nagaan naa tura.